ammoo baar kananuu shakkeetiin jira kootu waliini geessinee sheektichuma san biraahu yoo harsiiriitti godhee jiru taate maallaqa asina kafallaafi arraayehu ammoo an joon siirii hayyee gaatindee ne jechuudha maqaan isaa eenyuusa? Maqaan beekan sheekattiin sheeka jedhamanii maqaan isaa jira. Nama akkamini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadhaa bakka jirtanitti nagaa isinitti haa ta'u isin jaa hunda keessanuu warreen arraan tana hara chaanala hayyaa dhuftan subscribe like share godhuun dagataan isin jaa akkasumatti gaaraan tana qophii adda kan isiniif qabaadhe rifee jechuudha waan qilleensa kana gubbarraa deemu jiru takka akkuma beekamu ililliin baharitti maal godhe jan sirriitti godhe jan hollaan namichidha. Idaa namni waa godhu kun bakkuma hundi yeroo an duraan biyya arabaa keessa namni yookaan siirii godhu namni waan namatti godhu hin jiru hin ta'a. Dhiiroo inni sun yoo siirii godhu sun waan namatti godhu sun Oromoodha moo Araba ni wajjin alaallu wallaa dhugatti maali beektanii magaalaa sanaa san keessatti magaalaa sanaa keessatti achuudha wanni balleessee wanni baay'inaan dalagamu siiriidha. Magaalaa siirii bichaati maaliif ammoo gaan siirii kana haa godhu Oromoon garra yaa'an Araba walitti godhee wal maraachu malee Arabuma godhu malee khalaas hin jiru jechuudha. Sanuu Arabni asitti siirii gise godhan gise walitti godhan waliin maraachan baay'inaan maraatuun biyya Arabaan keessa hin jirtu akka biyya teenyaa sanatti maaliif biyya teenyatti warri waa walitti godhu warri siirii walitti godhu wal maraachat wal oofaa jechuudha. Maraattuu meeqa meeqa ta'a huccuu yaafattee ullaa deemtu. Biyya sana keessatti ammoo biyya Arabaa sana keessa baay'inaan maraattuun akkasitti huccuu baafattee ullaa hara gubbaa deemtu hin jirtu. Arabni siirii isaa walitti godhan yoo waan takka arganii jechuudha waan sana irraa wal dhoowwuudhaaf akka inni waan sana dhiisu yookaan waan namni tokko godhuuf diima tokko akka namni waan sana hin gonne dhoowwuudhaaf ta'uu fa'aa itti godhan. Akkasumatti gaamman ta'an illeen qamisa baaritti siirii godhee jiran. Wanti kun beekamee dhugaadha moo soba? Dhugaadha dhugaan siirii goote malee waan goote malee mee haasaa shirraa birraa hara illiitiin isin dabarsaa amma dhuma qophii jetti nafaan turan siin jaa. fi an isa jaalachuun bultii sadii deemtuu fi akka bultii sadii deemne adda baafanna adda kan baafadhu waan hin godhe sintuu ni goota hayyee kitaaba qabadhu naan jee bultii sadii deemuu dhugaan hin jaaladha jee kitaaba qabadhu naan jee kitaaba san qabadhe dhugaan hin jaaladha jeeni hayyee kan taate isaa jaameetiin tasgabbeessee itti. Jira keenya akka itti dhugaan jaalattu kitaaba qabadhu kitaaba hayyoo maaltu fidee nama kana yoo jaaladde akka itti dhugaan jaalattu fi akka itti kijibaan jaalattu laalaa kitaaba qabadhu. Jechuun kun maal yaa sheekha akkamii sheekni kana maqaa sheekhallee maqaan balleessinadha. Kun jechuudha nama siirii godhu jechuudha maallaqumaan barbaadaa jechuudha inni. Silaana sheekha taatee sheekha tokko waan takka jechuudha murtee tokko muru haqa jiru. Murteessu tokko taate ishii adda addatti isaan yaamu bakka takkatti waggaa ishii yaamu san isallee yaamee isallee meen kun akkan jee isaan lachuutu murtee muruu qabaa jechuudha. Bakka ishii biraa ofee isallee kophaatti yaametti halaas milyoon siriitti godhatuma waan itti kanite biraa deemte jechuudha. Hima waan akkana sirrakku jiru tana ragama baarnaa hanijee ragama baar kanneen fi daawwattoota xiyyaajibootaan baaris kophatti bisee anallee kophatti bisee gurbichi amtana waan takarraa guban qabu jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e bal'oo irra hin dawwala osoo isin dhageessanitti bal'oo irra dawwalee maaliin jaalseetan bal'oo kottuu an baaritti wanta kan goone waan anuu shakkii hin qaba daawwattoota eegeen lollolu jiru kana insaa takka akkana lollolu. Dhaggeeffadhaaf kanatti Anaa ergaa an deeme isa yaameetti. Maaliif bakka takkatti yaamin
maaliif qoba qobatti isaan yaame har tokko waan kana akka ishiin daliide akka ishiin baara kana seerii itti buute dhamaabtee akkana gootu ni beeksiftee jechuudha immoo dubbiin baatee jechuudha haqni fatiyaadhaa ba'u jira anuu shakkiidhaan qabaadde gisee akkanatti tona mee maal fakkaatti anuu ifiifuu shakkiidhaan qabaa akka itti goote beekte jechuudha. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkami bal'oo? Akkam nagaa? Nagaa fayyaadha. Alhamdulillah, dimaashii taatee rabbi maa beekan? Nagaa wallahi galata rabbi. Yaa rabbana dimaashii taate yaanii bar dimaashii. Maashaallah dimaashii gaachuu yoo ta'anis akkatti ta'anii jira. Dimaashii siirii namatti godhanii dirqiin dimaashii ta'an tana jara keenya waan dhageenye mee du'aa godhamee wanni hummee hagam takka dhugaadhaa hagam takka jechuudha dhugaan siirii itti goote immoo hin goone mee walumaan haalaallu. Akkuma malee kan Ani naaf sheektichi sanna sheekticha sanuun beeku wallahi dhugaa dubbachuudhaaf sii galee. yoo sheektichoon ta'e natti mul'isa. Dhagee raqamaa kiyya sheekticha namaa suutirraa kannee fi micoota na tasgabbeessii nu rafachiiftee jirti. Raqama kee kana sheekticha kananii sheektichi ta'e. Suutirraa raqama kiyya kannanii fi nadhee giseen eenyu ja'uun akka na obboleettitija namaatiitu suutirraa raqama kan keenaa kanne. Micoon tun nu rifachiistee akka maleedha nu tasgabbeessii waa'ee shari'aa Mee dubbitan osoo karaa kataabaan dabarre warri suudii keessa jiru warra sheekha yaman keessa jiru maatti beeka sheekha siirii godhu maatti beeka warri suudii jiru warri suudiidha waa'ee jechuudha yoo numa daawwatan malee isaanumaa kana wal godhu kana daawwatuu malee warri suudiidha waa'ee sheekaatii jinni kana quban qaban dalagatuu malee warri suudii jiru warra jechuudha dalagataa biyyaa bee hundi isaanii hojii isaanii malee waa sheekha tana waa sheekha yaman magaalaa sanaa keessa jiru maatti beekna isaan ta'an ni beeku amma dubbii karaa suudiidha deemtila suudirraa namni raqama ishiidha na argee akkana jee giddu mee maal fakkaatee jira. Tiifimii jaaniini akkana naan jaani ati maali rakkinni hanqee naan jee. An rakkinni yaadna baarumaan jaaladhee baara jaalachuun malee uumaan qabudha. Hayyee kottu naan jee. Gizeen bira dhaqu. Kitaaba na qabachiisee jechuudha. Kitaaba na qabachiisee na kakachiisee maaliif baar kana dhugaan jaalattaa fi moo bultii isaa diiguu deemtaa naan jee. Kakuutana jechuudha akkaan baari jaaladhu akka dhugaan jaalatte moo akka bultii isaa diiguudhaa deemtaa yaada jiruun kitaaba na qabachiiseetti. Baasawwee bakka sanatti jara keenya maal seetan kitaaba san qabachiisuu san maaltu fidiyaa jechuudha ishiin gizimoo haas kitaaba qabachiisu sanu walii galanii jiran jechuudha kitaabni kitaaba kakuu sun ta'in kitaaba siriitti qabadha kitaabni ishiin qabate sun kitaaba siriitti jechuudha hoggasuma waan goote itti geessiti har tokkoon qabisni isaa hoo maal sheekha biraa godha qabisni onaan namichi dubbiin tun ammoo baasawwee hangasi kun turaatu haga akkamitti inni barjoo osoo maal eeguti qamusa buutee haga ishiin itti geessitu maal eegame mee dubbii bakka qabsaa kanatti illee itti aanadii haqnumatti nafaan turaan hin jedhu. Akkaan baar dhugaan jaaladhuu fi akkaan bultii isaa laaguu deemu. Akka baar dhugaan jaaladhuu Eewa bultii isaa laaguu deemtamoo numa jaalattaa jaan isaan jaaladha malee bultii isaa laaguu deemudha. Siigalee hayyee eegee dhugaan jaalatte hoo kitaaba qabadhee kan dhugaan hin jaaladha jeeni hayyee. Osoo akka kallee sirriitti kitaaba qabachiisee jaalatta qofa baar kan dhugaan jaalattamoo bultii isaa diiguu deemtaadha. An baar dhugaan hin jaaladha jennaan ani namanu akka ati akkanattu kanaani kitaaba ni qabatta eenyuun qabadha jee giseen kan dhufu hayyee dhugumaan jaalattanaan jee raqama sanaa kanne raqama baar kannee fi biraa kotee baarillee gisee ni dubbisan birin turu
Gizee isaan Jara keenya marseetan kakuu kakachiisituma karaa beena jiriituma barraa ayyee jechuudha. Amma akka ishiin itti himu jirtu jechuudha. Marseetan yoo jechuudha bar dhugaasan sheeka dhugaasan taate amma isin sheeka ta'in illee maqaa sheeka kan balleessina. Sheeka jechuun nama kabajaa qabu nama waa'ee shari'aa beeku nama waa hundi beeku tokko jechuudha. Kun wallaahi irra guddisee sheekotii keessaa nin beeka. Warra jechuudha gizee ni kaan namaa godhu akka biyyatan keessatti sheekotii warra ni kaan namaa godhu gizee ni kaan intala takka ni kaan namaa godhan akka itti ni kaan namaa godhu jira keenya. Warra kalaas maallaquma jecha maallaqa isaaniif oolnaan intaltuun abba qabdii gandi hayyamee waa'ee gandaatii fi jinnii haadha fi abbaa ishii osoo hin dubbisne akka intala isaaniitti kannanii jechuudha. Maallaqa isaanii jecha. Takkanatti amma sheekuma akkasiisantu waan itti goosiste jechuudha mijoon. Inni maal jedhamu magaalaa keessatti eegee kakaate booda gadi kakatte gara saba baariif karte maal jedhamu. Dhageeffadhu bal'oo. Hayyee jeem raqama isaa kanneef baarna duuba dubbisee. Shuuf jira keenya. Ani fiifuu shakkeetiin jira. Baarnatti gargaaree jira. Baara akka duraan isaanii himti ifiifuu shakkeetiin jira. Gizee tutaan barii gizee akkanaattu ifumaafin itti godheetiin jira kalaa jettee himu jirti bara. Wallaahi akkuma nama itti godhetti himu jirti jechuudha yoo ta'u. Musliim galle miidhagina. Baar dhugaadha akka duranii jiru anuu shakkiin qaba gurbichi sheektichi baana yoo na duubatti godheetu hin beekan siigalee anammoo baar kana anuu shakkeetiin jira kootu waliini geessinee sheektichuma san biraafu yoo kasiiritti godhee jiru taate maallaqa asina kafallaa fi arraayeeku ammoo an ijoollee. Takkanaati jara keenya marsetan ishiin mataa kayyaatu shakkeetiin jiraatti. Gistaan jechuudha bara akkuma nama ibsitu irratti himu jirti jechuudha. Ammaan ta'e innoo dhugaan fatee haalattis bahu jirti jechuudha. Jara keenya waan akkana kanaatu jira jechuudha. Bilis warreen waan akkana handireetan warreen siirii walitti godhan dhaabadha. Ammaan tana an dirqama jechuudha. Sheenni kana siirii godhu sun haga mooturallee Oromoo waliin fixaa ture jechuudha. Jarmaan keessatti siirii godhaa. Takka miyyootun qabdee hidhamuudha. Takka isheen sun qabee hidhamuudha. Goma lama jechuudha. Wallaahi isheen akka waan hamtu godhu sun yoo waan Oromoo ta'uu taate hidhamuu qabu wallaahi. Isa kanaan fixu jira keessatti. Takka naatiin isin jaa hordoftoota fi dhaggeeffattoota kiyya waan haa godhumatti na daawwattanii galatumaadhaa warreen na gammatti chaanaala kana sabskiraayib godhin sabskiraayib godhaadha mallattoo gubbaasan qaloo godhaadhaan isin jaa akka viidiyoon teenyee darbee isin bira geessu. Takka naati gaa qophiin tigaa ta'arraa tana fakkaattii yaada hasanillee koomeentii irratti nuuf barreessadha. Hamma viidiyoo biraatiin walitti himutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.